Kun ogaa dhaabbilee gurguddoo Ameerikaa Apple kubbaaniyaa fi Tesla makiinaa oomishuudhaan kan beekamu irratti oduun ajaa'ibaa tokko as baate. Erga oduun kun as baate lammiileen Afrikaa baay'inaan oomishaalee biyya Ameerikaa gurguddoo kana hin binnu jechuudhaanis komii kaasaa jiru. Sirna bittaa hamaa fi waldhabbii siyaasaa biyyattii keessatti walirratti geggeessituun Afrikaan baay'ee miidhamaa kan turte yoo taatu, dhaabbileen gurguddaan addunyaa kana sababeeffatanii albuuda isii baay'inaan saamaa oomisha bu'aa isaaniif buusuu ittiin oomishachaa turan. Kanneen keessaa tarree jalqabaarra warri kaa'aman Apple kubbaaniyaa moobaayila oomishuu fi Tesla makiinaa kan oomishu tartaa duraa irratti argamu jaama. Biyyi Afrikaa albuudaalee baay'inaan akka qaban beekamaadha. Keessattuu biyya Afrikaa keessaa Koongoo keessatti baay'inaan kan argamu albuuda koobaaltii jedhamu baatirii moobaayilaalee fi baatirii makiinaa ammayyaa ittiin oomishuudhaaf kan baay'ee gargaaru jedhama. Yeroo ammaatti addunyaan teenya kan ittiin rakkachaa jirtu jijjiirama qilleensaa irratti maal gochuu qabna gaafii jettu walgahii gurguddoo idil addunyaa irratti amma ka'aa kan ture xiqqoo bubbullee jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii idil addunyaa kanaaf furmaata ni tajaajilanii kan ka'an keessaa muraasni anniisaa bishaanii gara humna elektiriikaatti jijjiiruudhaan bosonni akka hin jedhamne gochuu, konkolaataa humna anniisaatiin hojjetu yookaan immoo chaarjii baatiriitiin hojjetu baay'inaan oomishuudhaan addunyaadhaaf gumaachuu, kanaaf kan kana fakkaatan akka yaada furmaataatti lafa kaa'aa jiran. Albuudni baatirii makiinaa kunneen ittiin oomishan baay'inaan kan argamu biyyoota Afrikaa keessatti yookaan immoo Koongoo keessatti kan argamu. Keessattuu gosa albuudaa koobaaltii jedhamu kana baay'inaan Koongoon ni qabdi. Biyyoota addunyaa albuuda koobaaltii baay'inaan qaban keessaa Chaayinaa, Kuubaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa. Haa ta'u malee biyyoonni gurguddoon kunneen biyyoota Afrikaa dursanii bu'aa koobaaltii waan hubataniif kan isaanii ol kaawwachuudhaan biyyoota Afrikaa keessaa saamaa jiru. Bulchitoota biyyoota Afrikaa bulchan keessaa kan kana hubatee Afrikaan ofiitti haa fayyadamnu gaafii jettu kan kaasu yoo jiraate mataa keessaa gatii dhaamaa dhaabbilee siyaasaa mormituu biyya keessaa suuta harka lafa jiraatiin irratti kakaasa humna isaa laaffisanii akka aangoorraa ka'uu taasisu. Akkas gochaa keessaan harka lafa jalaatiin bu'aa xiqqoo kannaa fi hanga inni hubatutti ammas albuuda saamaa hagaarraa gahan yookaan immoo biyyoota ollaa waliin dha'uudhaan bu'aa oomishaa dhaabbilee isaanii kanaaf ta'u walitti qabachaa maqaa isin gargaaruu dura ja'uun biyyattii keessa zooruudhaan oomisha isaaniitiif kan ta'u albuudota babbareedoo Afrikaa keessaa walitti qabachuudhaan hanga irraatti turan. Biyyi albuuda kanaan beekamtu Afrikaa keessaa Koongoon akka fakkeenyaatti yoo fudhanne galiin guyyaa isii guyyaatti $2 gad ta'uu isaanis himame. Galuma xiqqaa argatan kanaayyuu nagaan nyaachuun hin jiru. Magaalaan Koongoo keessatti argamtu naannoo albuudni kun baay'inaan irraa buuttee argamtu takka hospitaalonni yeroo baay'ee warroota rabshaa garaagaraatiin qaamaa miidhamaniin guutamtee argamtis jedhama. Rabshaalee akkasii keessaa warri harka guddaa qaban jedhamanii kaa'aman keessaa gurguddoon dhaabbilee gurguddoo Ameerikaa Tesla makiinaa oomishuu fi akkasuma dhaabbata moobaayila oomishuu Apple jedhamu warreen shororkaa kana keessaa harka olaanaa qabus jedhama. Dhiyeenya kanatti immoo uummanni Afrikaa baay'inaan hubachuudhaan hiriira ba'anii lammiileen Koongoo alaabaa biyyattii gubuu akkasumas hiriira warroonni Awurooppaa deeggarsa meeshaalee waraanaa ittiin Awurooppaa shangaran nurraa haa dhaaban jechaa yaada isaanii ibsachaa jirus jedhama. Ammallee dhaabbilee gurguddoo kanneen kanaan gammaan nyaatan waan garaa isaa ga'e hin fakkaatu. Yeroo ammaatti dhaabbileen Awurooppaa Appilii fi Teeslaa dhaabbata Ingiliz kan ta'e Afrimex, dhaabbata biyya Beeljiyeem kan ta'e Kineedimant kunneen hunduu waliin ta'uudhaan walgahii mata dureen isaa fuuldura keenyatti ibiddi qabatee ja'uu qabatanii walgahii ta'aa jirus jedhama. Maddi odeeffannoo BBC Afrikaa irraa guyyaatti aanutti qophii biraatiin walitti deebina. Ibsaan jedhama Seenaateek TV irraa waraabulaa.